አገር እንኳን የሚያስተዳድር እንኳን አንቺ አይደለሽ ምናል ዱጋን ሲማ ዋስ ጃለዱፍ ስራንጎር ዱጋ ጊዜን ሲሜ ስሮይታ ስራዮን ዲዲቤን ስሮይቱ ቢፍቱትያ ከናቦት ዋና ከና ሄሶነ ጆሌ ወለጋትሌን ሁንደ ኸይሰኑ ኢስን ኸበጃ ኢስን ጃለዳ ያቦ ፕሊዝ ምጮን ሆጂ ሲ ሀወጀቱ ሆጂ ሲ ዱጋ ረቢ ሰበበ ኢስን አረብስተኒፍ በቃ ኢቲ አርተኒ ጅርተኒ ቴሰዋን ታቴ ቢቲ አርተ ዋን ቴፍ ዲፈማ ወሊ ጎዱን ሞ ጉዲና መለጥ ቅናሚቲ ኢስን ኡመተ ጎቶታ ኑቲስ ኢስን ሱንት ኸኛው ቶኮ ገንዱማ ኬሳ ባሃ isinis dhiifama godhaaf gootanii jirtanii fi ammallee hin arrabsina kana booda isinis ittiin deebitu kana booda dogongortee yaa biiftu namni maqaa wallaggaa qabatee dhufee yoo si arrabse maarree wallaggaa maarree harargee maarree arsii maarree shawaajee yoo si arrabse muyit god namni tokko wallaggaa bika bu'uu hin danda'u ummanni wallaggaa ummata guddaadha ummatni shawaa ummata hayyuu guddaadha ummanni harargeetis akkasuma hundi gootota hundi beektoota hundi isaanii tokko jechuudha. Kanaafuu dhufanii si arrabsanii blog muyit goota malee sababa nama tokkootiif nama lamaa itti uummata kabajamatti bu'inii kana booda hojii kan keetirraa agul hin ta'inii viidiyoos bobba'aa hin dalagini hojii kee hojjedhu uummanni arsiyoo hundi uummanni oromoo kutaa 11 goota ana biratti ana ilaalcha maakitti hundi anaaf goota khalees ninja arras ninja hullum baneegaa ጀግና ጫሉ ደኩታን ኩደ ተቋ ነብረት ተቆረን ጫልሷን ሽጉጥ የኦሮሞ ከናቡ ዲያቢፍቱትያ ከናቡ ደነምሲ አረብሱ እንጅሩ ማሊፍ ጀናኒ በቃ ዲፈመት ያመናን ነው ኡመተ ጉዳዳ ኡመተ ዲፈመ ቤሁ ገሩ ተቆ ዱፌ መቃሰን ይዮስ ያረብስቱ ሜቢ ከብራተው ደንዳ ኢሳን ኬሳው ደለቹ ባዩ ደንዳ ዱፌ መቃሰን ሲያረብሱ ደንዳ ሙይቲ ብሎ ጎዲ መሌ ኡመኒ ጅማው ናንጃ ኡመኒ ነኮ በልጂሳበር hundi ummanni keenya hundi anaa warkite maano na xoyisisu barbaadan annama maano xuquufi miti hundi ijoolleen oromoo kutaa 10 takka goota isiniin jeetin jira guys ana biratti hundi goota dhumatti hundi goota wallahi wabillahi ande jimma ijoollee mootota gootota wallahi amma nagay ani ummata ani isini gadilaal isini oli miti an ummata khiyaaf akkana jeetin deemalal yene beetasab የኔ ህዝብ አከነ እንስንጃ አከነ ሲንረጀቹ እንደው አቅሙም የለኝም የኔ ህዝብ እና ቢፋቲያ ሆጂ ከንኪ አመዲ ቀዱቲ ፈጠረ ከኛቴ አመን ሪባከ ያከስ ኛታ ከኛ ዱ ፈጠረ ከኛ ዱቲ ሆጂ ኸወጀዱ ሁንዲ ሳኔት ዱፈኒ ስራ ሀቢተተኒ ኢጆሌ ኦሮሞ ወልቲቡ ኦሮሞ ወሊቡኒስ ወልፈዘለጡኒስ ወላጄሰኒ ጉማ ወልራ ከፈሉትኒስ ዱር ጅርቲ ዋን ስራን ባቴ ሚቲ ከናቦ አቲ ከነቦዳ ዋን አከነት ሲኒናያ እሺ ነው አይ እሺ ሲን ወላሂ ሚጮንቱ ዋን ወቹ ቀብደ ወላሂ ወቢላ አናይ ሲያቴ ሐሜኝን ቀብዱ ግርጥ ቆይን ጀርጀርቲ ጀርጀር ተኮ ቀብድኒ ጅራን ቢደፍቴ ዋዱ በቹ ሚራ ጆሉማ ሚራ ደርገጉማ ተካይቲ ጅርና ደፍቴ በተተተቴ አመ namni mo follow isi qabattu khanan isi madala ne betam view isi qabatte demtu khanan isi madala bakka namni follow qaba jechu wabe ka jechu miti namni heddun silala jechu wabe ka jechu miti sinigale hinu wanne amma isin hin jarjartilal jarjara way qabdi wallahi hubadda hammenya qabatte miti waan jettu ilaallattu jechu so amma kana booda barumsa sita namni gubatu male imbaratu waan tokko sigale namni ibidda takarra gaafa lab te barata jechu kanafu amma kuni barnoota jechu barbaadeti ayi ma ko shako galatomi barkiti kana duralle otowan kana sitti mirata amma kana kana dirasin deemture garu ba barida wandum tu akkuma yetti argamale ran baratani kana durawan kana alle jirade yadan turre tari damo dufe dasna dera dufu satis malik midas yo fide garis yo fide dum sabarufsa mita marasin barata gari ragaru gizem dum wanu dam barattu namni kamiyu walqita yo sijalate jalan romaatun qabduna tagatsu akam jirta ya anilem bikaisi buwe wala anis bikaisi buwe ijolle wallagga kabajamtoota ijolle warqi gootota hundi keessanu yo isitti artani jiraatan dhiifama guddaadha leencaa fi wallagga
ijoollee Wallaggaa ka beekuutu irraa goraa jiran. Kana makmaaksa Oromoon qabdudha. Because uummata jagnaa namni leencatti way fiigaa. Leenci qabsi godha. Akkas jechuu barbaade leenca jechuudha. Isin tuqamuu hin dandeessan. Isin uummata guddaadha, uummata jaalatamaadha. Kanaafuu dhiifama guddaadha. Akka uummatatti Wallaggaanis arrabsamuu qabdu kutummaan takkaa akka uummatatti arrabsamuu hin qabani. Kanaafuu uummata keenya dhiifama isin gaafannaa miciyyoon hojii si haa hojjettu. Dhiisaadhaa Oromoon akkana wal cunqursuu wal kuffisuu hin qabnu. Yoo balleessees teessanii gorsadhaadhaa. Loladhaanii malee ofirraan darbinaa micoon tun haadhan qabdu. Abbaan qabdu. Nama takka obboleessan qabdu, obboleeyyan hin qabdu. Wanta kan qabdu akkoo isii takkitti sunuu nama guddaadha bakka fi nama of beeku miti akkoo isiin qabdu gaxarii keessa kan jiru jechuudha. Nama takka hin qabdu jechuudha. Sa'a nama hin qabne kanatti sa'a fira hin qabnetti akka firatti ta'ee fi akka haadhaa ta'ee fi kan waliin dhaabbatu ture isinii fi nutiiti waliin micootan dhaabbachuu turee fi yoo kati duullu ta'an yoo ka arrabsinu ta'an miirri si badaataa wallaahi amma le haara wabiftuun gaafa dura dhuftu fooloon qabdu ture gaafa na bira dhuftu yoo argitanii jiraattan sinigalee amma isin arrabsamuun isii kaduraati ilaala. Namni loluun miidiyaa irratti ajandaa ta'uun isii kuni kaduraatiif jechuu. Arrabsamuu tana namni arrabsamuu bare nama akka ani dhaqaadha amma arrabsamuu waan bareef natti dhagaamu nama arrabni faa nama faa baqaani wanta kanatti fakkaatu amma faa bareen jira sinigalee namni natti duuluu arrabsamuu kana baree waan jiruuf guddataa deemu jirudha. Ati feemasiidha. Seenaan fooloo nama 600 qabda. Already nama 600 seenuuf deemta. Akkuma nama 600 qabutti ati jabduudha. Hojjechuu hin dandeessaa, jijjiiramuu hin dandeessaa, bikka geesse, bikka barbaade ge'uu hin dandeessaadha. Sigalee. Kanaafuu waan si madaalle keessan seenin. Galee waan si madaalle keessa inuma seenin. Ati hojjettuudha nama hojiiti. Nama hojii waan taateef oduu namaas hin dhagahin. Hojii kan kee amma guyyaa meeqa hojiin hojjenne meeqa kaleessan hojjenne guyyaa takka guyyaa lama hojiin hojjenne. Kaleessan seenne yaa. Ta'oo maaliitiif seenne kaleessa? Kaleessa jechuun akkasuma gadda lolaarra turre jechuun miidiyaa kanarraa ani sitti namni malee. Lola maali? Maakii sirrii ofitti mul'achaa jiru sirriin jiraa? Sirrii jirtee? Angaruu asitti sirriin akka ol bahin deebi'a. Tani immoo lola gizeettu. Waraana TikTok irraa jammarri naaki. Maaltu ture bitaa? Ani ingata galgala akkan hojiidhaan bahee bichaa akkam ture beektaa dheeraadha kaanni. Dalagarraa maaltu si kute? Dalagaa maaliif seenuu dhaabde? Hojii kan keetii damooza guyyaa takka waan si muramu wanti dhabdeef maali? Maaliif dalagaan seeniin? Ammaa kiyaan gaafan iddoo hojii deemee hojii galee hojjechuudha ka'ee kinoo akka namni libbi qirsiisa irratti barreessu san muulu koomentiin kiyyaa jechuun taarikii kiyya darbeen kan arrabsu muuluun jechuudha. Kana jechuun immoo ani waan gawaxxii waa dammoo waan uummata kanarraa gargar ta'e yoon godheessi birallee hin ga'a. Nama tokko biratti bichaa hin hafuu jechuudha. Nama kan biroo hin ga'atis biiftuun gara malee humna ol baalagee taatee yoo argamte hin agartaa jechuudha. Sigalee ani waan hin balleessillee amma kana mara balleessee hawaasa kanaas qayyamsiisillee hin jiru. Tokkoffaa karaa uummata Wallaggaatiin natti dhufame lammata dammoo nama dhuunfateen xiqqoo walitti dabarree isas gara amantaatti jijjiiranii achis ta'e asis ta'e samuuna darbee an jechuun amma tiiktookiin na jagannanii tiiktook irraa badi sigalee tiiktookiin jechuun amma kana darasiitti na oofan
sababni isaa ani uummata kana wanti ani itti balleessee wayi dammoo uffata seeraan alaa tokko uffadhee miidiyaa kanarra dhufeen beeku kuma ijoollee kaanii waanuma nama madaaluuf ammuma nama madaaluun deema sigalee assanarraa nafe garuu koomentoonni akkas akkasii gaafa agartu sana bichaallee miti gaafa naan ijoollee namni meeshaa bitattan ol